kanatti argamanii abbaa hilwaa yookaan Aamoon Isaa Adam Muhammad kan biyya Jarmaniitti Seepteembarii 2022 wareegamte. Guyyaa awwaalcha isiitu guyyaa har'aa jedhamee ture. Kunoo bifa kana fakkaatuun ammoo hawaasni abbaa isii cinaa dhaabbachuun haala kanaan geggeessaa jiru. Akka biyya kanaatti kunoo kan argaa jirtan kun abbaa isiitii Hilwaa Isaa Adam Muhammad kan jedhamu kanaadha. Mee Oromoonni garagaraa kanneen as keessa jirtan walii qooda wal laqqabsiisaan isiniin jedha. Amma xumuraatti nu faana tura. Kun ammoo sirna geggeessaa awwaalcha obboleettii teenya Hilwaa Isaa Adam Muhammad. Tarree gama kanaanis kunoo bifa kan fakkaatuun argamu. Tirka egaa hawaasichi argaa jirtan kun Maarchii 7 ji'a 2021 keessaa kanneen sababa ijoollee mana hidhaa Yamanii magaalaa sanaa nama 450 ol kan ta'u lubbuun isaa wareegamte yookaan gubataniin sababa saniif akkanuma falmii turanii biyya Yaman magaalaa Adantanatti darbatamanii uummata sana wajjiitu kunoo abbaa isii cinaa dhaabbatanii waan kana geggeessaa jiru. Kun ammoo sirna awwaalcha obboleettii teenya Hilwaa Isaa Adam Muhammad ummatichillee kan isaan wajjin jiraataa turedha. Naannoo waggaa tokkoo fi ummata baatii Shangayeedha. Hamma xumuraatti hordofaan isin egaa ilmaan Oromoodhaa kun guyyaa har'aa obboleettii teenya Hilwaa Isaa Adam Muhammad biyya Jarman keessatti kan ajjeefamte har'a awwaalamti jedhamee eeggamaa jira. Kun ammoo kan itti geggeeffamaa jiru kun biyya Yaman magaalaa Adan qarqara galaanaa Kormaaksalirraa kan isin darbaa jiru iddoo abbaan ishiitti argamu. Oromoonni garagaraa bakka kanatti argamanii fi kanneen wajjin jiraatan wajjin geggeeffamaa jira. Amma xumuraatti nu hordofaan isin jedha.
Egaa ilmaan Oromoodhaa akkuma argaa jirtan kun ammoo gadda obboleettii teenya guyyaa irraa awwaalcha isiitu geggeeffamaa jira. Ammuma danda'anii waan gochuu qaban godhaa jiru. Waanuma danda'ame hojjechaa jiru. Kanaafuu wanti danda'amu keessaa bakkuma jiranitti biyya garaagaraa keessa taa'amee obboleeyyan akka Oromoo tokkootti Oromoo faa dooddii yoo qabaatan wanti godhamu yookaan mallattoon Oromoon qaamaan bakka sana jiraatee godhu gochuun nama dadhabsiisu. Kanaafuu Oromoonni biyya Jaarmaan keessa jirtan sirna geggeessaa obboleettii teenyaa awwaalcha isiidhaarraa kan ta'e Hilwaa Isaa Adam Muhammad nuti biyya kana keessatti mannillee kan geggeessaa jirudha. Isiidhaaf Rabbi araaramu. Maatii fi haalii isii sabri imaana Rabbi haa kennuu fi abbaas Rabbi haa sabbarsiisu. Kanuma isin gochaa jirtan sana abbaa isaanii biratti Oromoonni isin argaa jirtanis qooda kana hirmaatanii gochaa jiru. Kunoo fuuldura kanatti kan argaman abbaa isaaniiti. Isaa Adam Muhammad jedhamu. Abbaa isaaniiti kunoo haala kanaan gadda kana Oromoota wajjin ta'anii Oromoonni biyya kana keessa argaman amma danda'aniin isaan cinaa dhaabbatanii gochuutti jiranii hamma xumuratti mee wajjumaan hin ilaalla. Egaa akkuma isin jennee turre kunoo biyya Yaman magaalaa Qarqara galaanaatti argamu kunoo galaanillee kan jennu isuma kanaadha. Kanneen asitti argaman ammoo bakka kanatti abbaa isaanii cinaa abbaa Hilwaa cinaa dhaabbatanii waan kana ka geggeessaa jiran Oromoota abbaa Hilwaa cinaatti argamanidha. Amma danda'anii waan gochuu danda'aniif yaadannoo sirna awwaalcha geggeessaa obboleettii isaanii Hilwaa Isaa Adam Muhammad biyya Jaarmaan keessatti lubbuun ishee dhabde. Bifa kanaan guyyaa har'aa awwaalchisi magaalaa Reenesbaar keessatti ni geggeeffama jedhamee eegama. Akka akeekkachiisa yookaan beeksifni Oromoota biyya Jaarmaan jiran irraa darbetti kunoo nutis biyya kana keessatti haala bifa kana fakkaatuun geggeessaa jirraa jedhu Oromoonni abbaa isaa cinatti argaman haala kanaan sirna awwaalchaa obboleettii isaanii yaadannoo dabalatee bifa kanaan ammoo biyya Yaman magaalaa Qarqara galaanaatti geggeessaa jiru. Walumaan keessumaayyuu taatee kanaan wajji wal qabatee uummanni argamaa jiru kun ammoo hedduun isaanii akkatti bakka kanatti argaman yookaan iddoo isaan itti jiraatan hedduu waan nama dinqisiisu garuu jajjabinaa fi sabboonummaan isaaniitis baay'ee nama boonsu. Oromoonni biyya Jaarmaan keessa jirtanis galatoomaa waa hedduus gootanii godhuufis jirtan achillee ni gootu. Keessumattuu abbaa isaanii kana Oromoon biyya kana keessa jirus ta'ee biyyoota biraa keessa jirus jajjabeessuu akka qabdan isinitti dhaamna. Kunoo argaa jirtu gama boodaatti ammoo yaada abbaan qabus isinirraa fuudhuu yoo barbaachisa ta'e yookaan ammoo waan itti dhaammattanis yoo qabaattan jechuu ni dandeenya. Kan argaa jirtan kunoo obboleettiin teenya haqni siidaa akka bahus kan agarsiisudha. Tarree gamaa kanaan ammoo obboleeyyan teenya kanneen dubartootaatis haaluma kanaan itti jiru. Kun yaadannoo sirna awwaalchaa obboleettii teenya Hilwaa Isaa Adam Muhammad biyya Jaarmaan keessatti gaafa 10/2022 lubbuu ishee dhabdee guyyaa har'aa ammoo sirni awwaalchaa Reenesbaar keessatti ni geggeeffama jedhamee eegama. Kanaan eegaa jirru. Kana kanumaaf kan geggeeffamaa jiru amma xumuraatti nu hordofaa isiniin jedha. Kunoo sirna obboleettii isaanii sirna awwaalcha guyyaa irraa geggeeffamu obboleettii isaanii biyya Jaarmaan keessatti lubbuun gaafa guyyaa 10 akkas dabartee har'a awwaalchisi magaalaa Reenesbaar keessatti kan geggeeffamu Jaarmaan irraa jechuudha. Kunoo biyya Yaman magaalaa Qarqara galaanaa irraa kan darbaa jiru kan argaa jirtan kun ammoo
Oromoota biyya kana keessatti argaman abbaa isii cinaatti waan kana hirmaatanii gochaa jiru. Keessumaayyuu dubartoota ijoollee daa'immanii fi manguddoolee kanneen harka irratti qabatanii hedduun isaanii jiru. Jaalala yookaan si'aa'inna hadooddii Oromoon Oromoof qabuudha kan argisiisu. Kun ammoo ilaalcha biraatii miti. Eenyummaa nam tokkootiif namni tokko mallattoo tokko argisiisuun akka saba tokkootti gahee guddaa uummata Oromoo irratti waan hirmaatan fakkaata. Hedduu nama boonsa. Kunoo kan argaa jirtan kunis kanaan dura waan biyya Yaman keessatti raawwatame tanaan dura ta'ee darbee waggaa 2 deemaa jira. Gaafa guyyaa 7 ji'a 2020 takka keessa kan geggeeffame magaalaa Sanaa mana hidhaa keessatti ijoollee Oromoo 450 ol kan ta'an mootummaan garee Huutii jedhamu ibiddaan boombiidhaan gube. Kanneen bakka kanatti illee waan kana hirmaatanii abbaa Hilwaa Isaa Adam cinaa dhaabbatanii waan kana gochaa jiran uummatuma gaafa sana namni nagaa yookaan seeraan biyya kana keessa hin jirre qaxxaamuraan dhufe baqattummaadhaan waan biyya kana seeneef namni lubbuudhaan otoo jiru yakka tokko otoo hin dalagin ibiddaan gubachuun qabu kanneen jedhanii falmaa turan keessaa hangarraatti waan kana falmaa jiran kunoo abbaa isii kan argaa jirtan kana Isaa Adam Muhammad fa'aa turanii akkasuma kunoo manguddoolee cinatti argitanis isaanuma kanneen ture hanga guyyaa irraatti bakka kana jiru iddoo waan kana isaan itti geggeessaa jiran biyyuma Yaman magaalaa Danqarqara Galaanaati iddoo jireenya isaanii bakka isaan jiraatan kunoo kanaadha kan isaan duuba argamu kun mana jireenya isaaniiti hedduu isinitti mul'ata yaada sagaleen ko yoo kan dhagamni taate mallattoon haa kaan isinin jedha. Kan ture kanaadha amma kana kan geggeessan ammoo mallattoo sa'aatii kanayyuu namoonni waan adda addaa hojii deemanii waa barbaadatanii waan bakka kanatti argamanii fi sa'aatii amma argamaa jiru kana ijoollee daa'imman manguddoo fi namootuma kaawwaniyyuu hedduu dhaabbachuun baay'ee ulfaataadha. Dachiin nu guba yoo kan ta'u taate ibiddarra baay'ee jabaadha. Hedduu isaanii amma huccuun isaanii bishaan yoo jettan hin dandeessu gubaan baay'ee jabaadha. Isuma kanayyuu danda'anii obboleettii teenya tanaa kanaan adda baane lammata deebinee wal arguun hin jiru. Takkattiin nuti walii gochuu qabnu kanaadha. Tuun araarama rabbii walii gaafannaa jedhame abbaa isaanii jajjabeessanii cinaa dhaabbatanii hamileetti godhanii kunoo cinaatti argamu. Abbaa isaaniiti kun abbaa Hilwaa Isaa Adam Muhammadi kan argaa jirtan kun sirna kana keessatti ammoo Oromoon jajjabinaa fi safuu aadaa duudhaa walittisuu fi wal jajjabeessuu wal cinaa dhaabbatuu fi abdii walitti godhuu aadaa kan keenya waan ta'eef arrallee sirnuma sanaan ammooyyuu wal jajjabeessuu wal cinaa dhaabbatuun kan du'e walii awwaaluu kan dhukkubsate walii waldhaanuun waan dadhamu wal gargaaruun amaloota aadaa uummata keenya Oromoo waan ta'eef sirnuma sana faanaa jirra. Kanneen argaa jirtan kun dubartoonni daa'imman qabanis ijoollee xixiqqoo dabalatee dhaabbii dadhabanii sirna kanarratti iyyuu hirmaachuun dirqama jedhanii waan kanarratti hirmaatanii godhanii jiru. Waan gochuudha qaban godhanii waan gochuu danda'an godhanii kun ammoo waan ta'uu qabuudha goonee wanni nu gaabbisiisu yookaan nu gaddisiisu hin jiru jedhanii hedduu isaanii dhaabbii kanneen dadhaban daa'imman bifa kanaan ammoo kan ta'an aduun baay'ee jabaadha baay'ee ulfaataa ni oowwa akka malee baay'ee cimaadha oowwisaadha. Kanuma hundumayyuu danda'anii waan kanarratti hirmaatanii jiru. Maatii isaaniitii fi firoottan isaanii hunduma rabbiin haa sabbarsiisu. Hilwaadhaaf rabbiin haa araaramu rabbi rahmataa godhuu fi isii warra jannataa rabbi haa taasisu. Bakkuma jirtanii du'aayii godhaa fi rabbi kadhadhaa. Abbaa isii kanaa sabbarsiisaa maatii isii hundumayyuu sabbarsiisaan isiniin jedha. Hamma xumuraatti hordofaa isiniin jedha. Garuu yeroo muraasa booddee ammoo waan galma ga'u hin fakkaatu waraabbiin keenya kun beektu sa'aatii yeroo muraasa booddee ni dhaabbata. Konnekshiiniin naannoo kanaa yeroo salaataa booda. Tole egaa ilmaan Oromoo kana fakkaatu biyya kana keessatti kan argaman abbaa isii cinaa dhaabbatanii sirnicha kana qoodatanii jiru. Kan booda
kan eegnu kan warra jaarmaan ta'a warra jaarmaan irraa kan darbu sirnichi tamsaasa kallattiitiin ni ta'aaf hin ta'u wanni barame hin jiru garuu nuti dursinee goonee jechaa jiru asitti kan ta'eef ammoo lafti wal addaa wal dhabaa yeroo muraasa booda ammoo warri jaarmaanis ni geggeessu isaan kallattiidhaan geggeessu nutis kan isaanii eegna ammaaf ammoo nuti sa'aatii kana malee sa'aatii biraa kan nuti mijoofne yookaan hin dandeenye ta'uu waan hubanneef sa'aatii kana gochuu dandeenye daa'imman hedduu qabatamee ijoollee xixiqqoo fi manguddoolee jaarsolii namoota hedduu dhukkubsatoo dadhabaa fi baay'eetu jiru waan kanarratti hirmaatanii godhaa jiranii. Kun egaa sirnicha kana geggeeffame abbaa isiitii yeroo tokko du'aa hin godhamee fi sirni kun karaa raawwatamu ta'a. Bakka tokkotti deebi'aa du'aa godhaa fi ni dhaabna. Eka araarama kaddaas deebi'aati. Adeerootti fuufi. Namni tokko irraa fuudha. Ya Rabbi atini tante atini gar amin ko orang orang ni jatta ya Rabbi jayosan format orang orang Rabbi hago amin jayosan format orang orang Rabbi hago jayosan Rabbi jannah dari amin orang orang antara amin Cayo ararama kadar di uang beranda. warna bertemu metu mati magut wala kada tira pilar ka magut amin warna ibadah tadi silakan tadi dilihat tadi kau nanti nanti amin ayo harap dan dilihat amin amin tadi jadi sudah rabbi muhammad amin jadi rabbi muhammad amin rabbi nubasi rabbi muhammad amin rabbi abadi rabbi amin amin Itu bu pinamnya berapa? Aku dah fikam berapa? Amin.